Three. Maaltu haadha siin gadi Haadhe arsiititu si waame kootuun galtaa gali. Abbaa gadaa arsiititu si waame kootuun galtaa gali. Abbaan gadaa wayitu namaaf hin jiru kan kun Ahmad. Guys, eenyu taphataa nama dura faranjoota taphataa ture amma nu gali san ka Oromoo maqaan isaa eenyu Ahmad. Ahmad Ali. Ahmad iyyuu ni galee kootu gali. Yaa Rabbi. Biyya kiyyaa waaca tokko darbuu qaba osoo du'ellee waan namni ta'uu hin beekne jedhee galee kootu gali. Maarree eega galee haadha faatee. Oromoo madda walaabuu margite. Arsiileen hundeen ta'e madda walaabuu. Wannummaa madda walaabuu margite arsii margite tokko hin jiru. Madda walaabuu fi arsii taanee bakka hunda taanis waamicha sii goone kootu gali. Maarree eega galuu kiyya dhoole bismillah jedhee baalirraa jalqaba. Bakkuma feete jalqabi ati. Gara kenna gara galuu qabdaati. Feetu baalirraa jalqabi feetu baalirraa jalqabi. Madda walaabuu dhufaa bakka hortee kenna bakka irraa daraarre. Bakka feete irraa jalqabi. Feetu baalirraa gadee gali. Feetu hasaasa irraa gadee gali. Feetu kofale, feetu kokkosa, feetu dodola, feetu ashooka. Kara feete eegali. Gin kilabni amma waacaan gara kennarraa eegaluu qaba. Waacaan gara kenna malee hujuun qabu. Ay baay'isee riifi faamiliin haadha faatee jagnoot. Sabaa ibiifi mannoo sumoo. Sabaa kiyya baguman siin dhaadadhe. Amma yaa sibiilillee keessa bu'e jecha maaf amma kuma sadi darbite wanna waan soqiddaa. Bagan Kalluud, Yasmiin, Ahmad kiyya Habibi. Sabaaf. Eessa galuu qabeettan amma mee koomentii jalatti eessarraa barreessi. Bakka feetetti galii. Waadaan kan kee qalba samaa qalba midir. Ani lama fuudhaa yoo fuudhee jedhee. Amaarayyaadhaan nu haa ta'u haadha faatee waadaan. Ulaa wallahi namni amaarfamee kun jiru maal taate. Ulaa haadha faatee yoo waadaan nagalchite amaariffaan nagalchite. Amaaraa miti giftaroonni naa kennite Oromoodha. Gaaf kaanatini akkas jechuu miti jettaas garagaltee no. Ani faayila ragaa rabbaata waan ta'eef guyyaa biraa osoo ani waadaa kana. Wanni faayila ragaa ta'e hin jiru. No amaariffaan miti Oromoffaan. No jira wallahi manni kiyya hundi. Ayyee. Amaaranyaan hin ta'utte? Wayne warra Jimmaa, wayne warra Shawaa, wayne warra Iluu Abbaabor. Talaa yaayyen bakka hin taane? Baalee karaan baalee tiguutaa dhafaate. Waraaba gaa'e deem addaan baatanii deem. Isiillee gammaddee dhattee achi as qaabbatuuf dhayite. Kana booda as olii taphachuun neefar hin jiru deem jedhin jetta. Ana bicha miti nama mara hambisi bakka dhafaate ammaa ol deemuun kisaaraa malee dirree qabu ginu anuu garafamee deefe. Asliinuu hin jiru gizee gara nagadi jiran argitu maal taate asliinuu iyyuu haayi. Aslii nama bar gizee nuti itti kaanu maal taatan bar geeba lama isinii galchee nuun jedha achuma sadii nan jedha. Sanumaa isin sossoba'ee goolii madura galchee deemisanii. Reediin illee nuti gizee lafaatti ol kaanee jennu firoo laallee dhiibna. Ammas odoo sitti kaanee iyyuu maal laallee si dhiibname. Ani ilma abaarsaati. Aroogeessaan bilmattu. Wanni maal laallee si dhiibnu tokko jiru. Aduu takka akkasii hirreega godheen beeku silaa bannaati cara kaallee taatu waan darbadhee ga'ee deemaa ture. Amma reedii firootu nu daangeessa. Dhugaa jedhee migaa isee dhugaa walla dhugaa jettee jedhan laal. Haadha faatee qabsooftuu mirga dubartoota Arsii. Haadha siiqqee warra Arsii ta'uu qabda amma booda. Dudda kiyya cita malee wallaa shamarran Arsii isiniif qabsaa yaa'an. Maatii inshaallah akka amma dhaabadde kanatti nafi. Gamaanuu osoo mansobiin jechaadha. Qaldima. Yoo dhiirri Arsii kutaa biraa fuudhu si dabbarasa. Maanan dabbarre keessattuu jalqaba Arsii fuudhuu qaba. Arsii keessaa waa lafaa qabaachuu qaba. Maali sababni isaa? Hayi. Dhiigaaf lafee meeqatti hayi maal taate dhabbe dhiigaaf lafee meeqatti dhabnee butunnee guddifnee kaanee dabarsinee gaafa kenninu nan dhaga'ame wallahi isaan manyaal hin deemaam natti hin dhaga'ame. Na dhaga'ame gaa'is. Anuu amma jechuudha jalqaba odoo gara Arsii heeruminatti tola jalqaba. Jina ammoo shawaadhaa fi harargee gara wallaggaa kana garas qalbiin na jirti anallee maali sila garma tuulamaa kana qalbiin na jirti. Guys, triple. Teetii kuma 20 waliin dhaabadhee jaartii lammaffaa Arsiima. Malee fuudhee waadaa sii gala gara ka'ee galii yennaan kadheen looniif galte maaliif faamiliin qaban warra soddaa kiyyaa eessa jira gizeen akkanatti na salphistee haati baatee na garaftee waadaa na galchitu kan eessa jirtanis osoo harkaan fuudhuu barbaaddanii jecha.
Amma eenyu guys eenyu nama achiisa kana kadura moon ishi best of civil yoo Best ta'u of the eenyu nama promise achiisa. waadaan koppiliin godha Nama family. achiisa ishi. Natti cadhisee na ijoollee warra soddaa bakka ani simbira turuu barbaada. Osoo deemee illee iluu jedhee achirraa jimmaa jedhee achirraa akkana dhufuu barbaada malee utaalee galuu ni bakka naan bifadha aadnu. Wannummaan ati ganda hunda keessa taphattee kaatee galtuuf jiran. Ana garafamee gale laal osoo fedha kiyyaadillee kaarsii fuudhuuti garafamee gale jechuun fedhaan fuudhee jechuun garagara. Akka ijoollee xixiqqoo oorruu namaa seentee haati doobbii luka jala tumtee galtuuti si galchina. Mooraalii soddaa keessaniitiif yaada warra soddaa kooti. Mee Alex taayee sanittuu sheer naa godha. Yes. Alex taayee taachii taaptaaf si godhan sanu 180 sanuun fudhata silaa soo arge. Ada guys wallahi kasaarra akkam. Namni garaa gadi hidhatee tapha tokko nama wajjin jiru guys kuma shanii garaa gadi hidhattanii. Wallahi kuma digdama bicha 20,000 coin bicha. Mama takka keessa jiru taapha itti aanu naa mo'attu ishee. Haga marga waliin seenaa anuma mo'ata maaraaf amma naa kenna. Family wal gargaara dabiliidha asirratti. Naa mo'attu siin. Ara dabiliidha. Ara dabiliidha guys. Ara dabiliidha. Ishi sabaafin gargaara guys yoo wal gargaartan maal qaba kuma 15 jechuun waan xiqqoodha bar. Ishi yoo wal gargaartan. Wallahi በጣም xiqqaadha. Dabiliin kanarra fa በጣም xiqqaa ture. Ani garuu ati faate osoo guutuu baate wallahi das ይለኛል. Guyyaa biraatiin nu ataru. Leelaa kan nuyi ajandaan haadha faate. Leelaa kan guyyaa biraa. Ijoollee warra soddaa baga gammadee. Namni gilaabii qaba. Eessa gilaabii akkamiin fudhatan barra? Akka gilaabii akkaataan fudhatanii ni jiru. Maaliif jennaani? Yoo giiftarri tokko giiftii kenne isuma bichaa laaltan. Gama doonaatii waan akka bobboliinaa jala darbitanii jettanii gilaabii ni argattan. Koottaa gisee gastii bane fira hedduu qaba. Osoo gilaabii dabilii minaamina waan akkasii jala kennitanii jettanii yoo giiftaraa fi dabilii gilaabiin hin kennamne isiniif gilaabiin ni kenna. Hin taane yaadni diinota. Eeshoo. Yaasmiin dhaqee kenniif. Iji saaksaaf. Maal kenna gilaabiin qaban yaa Dhaqee kenniif deemni giiftii barbaadde. Wannoodha gilaabiin qaban. Kunoo akka saksaati jedhanii taa'anii akka waan hin jirreetitti. Ati bar Oromoo kutaa 11 si jala jira haadha faate kanaaf. Hooyina dhibba takka 30 tana keessaa dhabdanii osoo darbitanii jettanii dhumarra gilaabii yoo nama tokkoof hin kennine tokkoof kenna yoo tokkoof hin kennine tokkoof kenna gilaabiin jechuudha. Cheers family ajandaan haadha faate Gastii kana banee bakka isaa yaa'anii hin beeku bakkuma isaa yaa'anii. Kubeera ajandaan haadha faate. Hin taane dubbiin barana. Nura baale kunun dinti turu osoo nu waltaane. Family na rafate. Ceggaaraan bicha. Injur. Isinuu isinii gifti haa kennitu gasti isii seenaa dhaqa. Eega waan akkana guutuu hin dandeenye. Wallah amma sabaaf gizee tirippilii sana osoo dhufeeti. Wallahi haga fedhen kenna osoo gizee tirippilii Okay, ammayyuu itti aani taphadhu kanattuu aani taphadhu homa takka qirris hin jedhin osoo gizee san dhufee deeme kinoo kana carraa sii kenne taphadhu ammallee nama wadhu waadaa ta'e kakadhee inuu kakadhee quraana qabadhee sii kakadhaa kinoo tajaajile. TikTokin kuulen aarsaa jira haddaa. Maafi mushkila. Gilaabii maa isinii kennuu dida qoy. Last game sabaayiftu dhufee amma haa kennu kinoo. Yisxannaa na adabi waan jette san. Inka kadhadhiis kaalid. Mee haa kennitu Tirippilii kana fayyadamaa bannaata. Amma tirippiliin kun tarraanii akka hin mo'anne ni beeka waan kuma ta'eef. diidama guuttee isin mana amoo. Birumaa bahee gastii isinii banaa koottaa ol galaa ta'a. Yookaan jimmaa waliin fuuldurri kenna ifa. Faamili giifti poointii kanarra darbame waa koffiyyaa wayina godhaa dafaas biratti. Guys, Tolo, first tolo. gift in tirippiliidha. Lammaffaa dabilii dhufaa guys. Abaaboon taate darbaa giifti poointii kanarratti akka feelin ta'a. Eban
لا إله إلا الله. أنا فاتح ربنا ما سلبسين كم صدق ويو قلار تبكى. أني بيكا نما حق سابي تساقط على أنا فاتح تساقط على. والله بالله نما أني نما حق سابي كبر نما حق سابي كجرا سبب Kain وقوم galah جت تبتدي دبي آمد دي والجر جراني دي حاجة فتى دي مجدي فتيلا أما أكبابلي نورا بنتافين ديوانا أفهم. thank you والله بالله ناقل توما thank you كنت كيسان الفاردا هدو Kain galah biya bagena. Galin galta galte mal ka batanam numa woi dufe wa woi darbe arkana fude. قال توما والله الفاردا Atu sabde galu bidra. أكاس كده تكوفا دراسة قالوا بربادة سبب بربادة ما لقي Indu asa mate galu so kadara. Family ababo sadi tasfa murina dabili nguna guto. Share ko da danine namatti. Ijoollee sabaaf sablammootaatti sheer godhanna. Beera sabii Oromootitti. Soos ababaa. Abaaboo sadii. Hin taane araan ababaa. Abaaboo tokko. كلود Abaaboo tokko. كنت كيسانونا قالتو ماشي أحمد حبيبي والله بك فوتر فولو بابا. ديم زامية هدو قالتو ما منقصتورتي والله بالله جتشان سنين قبل ربي ما تقول سنة قبل Dr. Idris, thank you very much. Amma dabiliin sadii hin baay'ata. Dabiliin sadii هذا ديو تنانو تسير namnummaa waa push godhu jiraate ajandaan arafaate kufaa ta'a baay'ee ana bira makiina awwaara keessa waan san takkitti darban kuma kudhan seenaan ajandaan isiin fashala أجندان بوليتو ينجرا بيبي مالتو كفا أجندان dabilii sadii hin baay'ata ana bira ara warri soddaa kennaa kun cora an qabu koy bannaadesh እንደዚህ ነው فاملي نمني كيسا قبضا تنا هبا كوداني ناكنا kasadiin baay'atu kanarra osoo waa push gootanii boruu duube bannaataa jechuun qarqaaraan hime wal qarqaaraa osoo sadiin kun hin tarin أوني تنا هبا كوداني guys ياسمين يولتي يوغامي كار جراد ورا وغامي hadda warri du'ellee gale faamiliin haadha faate والله ورا وغامي كمي كار جر هذا سينكتي سوامي خوتو غالين غلطانا Gara biraa يوكما deemtanii كودان غلطي galita. كتادين كون سراجيغا يوكما كودان غلطي rabbiin sodaadha والله ijoollee harargee ishee naa godha rabbiidhaan karaa ijoollee harargee malee namni naa ta'u hin jiru nama hin qaban ايغا يرا كاميرا كينا Yasmin, قبيفن يرا be- تيولين تريبل جاي taarika dalagi kuma kudhanii kana qixaatiin irraa kuffisi dabili irratti waan kuma shanii push goonaan asir shi isti ulataa فاميلي waa'ee اوني تنا هبا Magaalaa كودان Ligii كيسا galuu قبل جرو qabu. كيف تجالاري تيا كيسا غلطانين كيس ليتس جو dabiliin hin dhufa eegi dabilii irratti ويني جا قمنا faamiliin kiyya kuma shan yoo argade kuma kudhan yoo argadhe adabbiin narraa kufa abeen dasisil wayne isin ijoollee لازم jimmaa كاميرا كينا قبايرا نسري bannaata ijoolleen shawaa ijoolleen jimmaa ijoolleen wallaggaa ijoolleen iluu abbaa bor wal gurmeessitanii kuma kudhan koyin hin guunnu ara warra soddaa ta'uu والله اتي نسري نو والجنا وان بربان نسيتانا جبدو تين اي soddaa keessan osoo magaalee illee kabajaan galuu amala kana gurra qabanii galchanii rabbiidha warra soddaa akkana galchina kana booda amma ibsatu nu hafe ibsa illee gaafa harkaan ga'e akkana galcha gaayisa gaafa argatte ibsaallee akkanuma amansiisee harka kennachiise kami ka biraa qabate nu biraa qabate eenyunni haaqi kana geemii okee kuma kudhan yoo argatte sirraa jigettee mire kan haaqi ka biraa jalqabe leeraa yoo jalqabe ansi moo adde rakkoon qabu barni fa wannudha fedhaaf arafaa ta'eetiin waan ta'edha kun garuu an osoo ta'e battam des tileenyaal osoo fedheesiitiin kufee Yaarii. kuma kudhan arganne wasfee san illee ni galchina qoyaa cadhisaasin tartiibuma wasfatti illee ni galchina wasfee diisi maal osoo nu yeroo ijoollee akka isaan geenne isin harkaa baanne inni osoma beeku dhaqee bar na Isin wasfee ni sharranyaa. galchina wasfee ni galchina
Wasfee garuu kiikiin isaa hangafa arsiidha. Wasfee yoo ijoollee magariisii taate malee hin danda'amu dandeetee waliin hin jiraattu ijoolleen ta'e amalli isiillee wasfeema qeerii hin qabu. Isiin deemuu isiitiif alhamdulillah tanii sadaqaa duuba erguu qabdanii. Gadda nu balleessiti dhugaa jette. Qe'ee balleessiti qeerii takka hin qabdu. Abdii Muktaar galee miti reqaa. Ahmad galte jedha. Na galchitanii maama na gurra qabdanii na galchitanii bara Ahmad. Osoma akka biyyaa itti rakkoo qabu. Galeera Abdii Muktaar. Lammaffaa akka deemee malee galeera Abdii Muktaar. Maal galeerree qama duraa jalaa kana salee malee kabiraa gabii godheera. Laa jechuun amma qophiin isaa shaakalli isaa gizee naga gaafatuyyuu nageenyummaan iyyuu naga harsii ganamaa sana akkam bultanii naga bultanii fayyaa. Niin argee kaa dhaqee argee kaa dhaqanillee arguun bareeda bari yoon taanee faasanuu dhaqee hambaa dhaqanii yoo. Asliin gaayis ilaala aslii reediin kunniin jarri rakkoon qabu yoo barbaachisa reedii awwaalli jiraatu jarri duree qaalafaa qabdi. Dura tokko zeeroon turte. Awwaalli jiraatu wajjin. Ibaa argite kaa waan taane dhabannaa tishmadaaf. Amma giiftii poointiin kun sadii 10,000 adabbii sirraa kaasetti haati faate bakka faamiliin kiyyaa okay injifachiistanii agarsiistanii garuu adabbiin narraa kaka'u barbaada. Maan injifachiisa wiinii torba qabaa bar. No jechi mo'attani waan san akka godhuu dandeettan argiteef seemree. Waadaa galuu bicha baafee. Ababaa torba kaasa. Ammoo abaaboo 8 8 ababaa 8 ababaa abaaboo 8 dafa osoo sagandiin isaan dhumateen 8 ababaa. Mee abaaboo takka kennaa daqiiqaan dhuma daarti jawaar hin galchii jawaar jalqaba bar jaartiin isaa ta jalqaba arsiidha gaayis jaartii isaa ta jalqaba arsiidha jawaar tokkoffaan daa'imni isaa maqaan eenyu tokko oromoodha tokko bilisummaa moo eenyu haat gaayis ababaa 8 guutaa kamaal taatan hara kiwiin ababaa takka kennaa hara warri giiftiin kennin illee ababaa kennaa rakkoon qabu warri giiftiin kennin illee ababaa kennaa.